Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hin qabu Siifillee reefumaan dhufaa haa garuu ta'u. Yesuus Kiristoosiin gooftaa akka inni ta'e amana hundi keessan dirqama ta'a kun jedheen yaada koo goolaba. Qabboo dhiisi seenaawwan biraa taati gaaffii wayii si gaafadhu amma qabboo. Meeshee kana naa deebisi gaasheen siin jedhe kana haadha kiyyaa. Gooftaa Yesuusitti Maal amani maal keessaa jette? lubbuu kee godhadhu. Isa malee jireenyi hin argamtuun siin jedha. Gaati jireenya duniyaa kanaa gabaabduudha. Lubbuu keef galaa kaa'iin jedha. Yaadatteetta iddoo jirru garuu charchii miti iddoo sukkasii miti. Gaaffii wayii si gaafadhu amma qabboo. Charchii Yesuusitti bichaatti kan miti amanu iyyuu gaa. musliimadha siniif hin galle malee rabbi siniif haa galchu. Jechuun asitti Charchii duwwaa yaaduma miti gaafalatti lallabattu haadha ulfina kiyya. tokko. Iddoo ni laallatu. Bakka hin qabu wantichi iddoo hundumaatti Jechuun kaa lallabna. iddoon kuni qabboo iddoon kuni iddoo ammaaraatti dhabanii ta'an osoo hin ta'in iddoo itti gaaffiif deebii waliin godhanii waa'ee amantii kana irratti wal mari'atanii amantii dhugaa adda baasanii beekuuti. Rakkoon Kanaafiyyuu qabu gaaffii wayii si gaafadha. lallabaadhuma wal barsiisna gaaffii yoo ta'es wal gaafanna. Himaama dubbachaa makaa carraa arganneen nama argannetti himna beekta. Si gaafadhuree Nothing. You can. hayyee rakkoon qabus. Sagaleen ana bira hin jiru garuu. Hayyee amantiin kee maalidha? Ani gaa Kan keellina bukkeetti dhaga'amaa jira. Amantiin kee maali? okay, ankoo yoo dhaga'ame ani gaaffiin kee amantiin kee maali jedha. Ani dhaabbata amantaan lallaba miti. Kiristoos isa jireenya ta'e lallaba beekte. Waa'ee lallabuu sin gaafanne amantiin kee maali? Duuka Hidhaal buutuu xiyyaaqee. Yesuus Kiristoos. Amantii duuka buutu jedhamu jira moo? Duuka buutuu Yesuus Kiristoos egaa ana amantiin kiyya. Amantii jechuun maal jechuudha oddoo dubbannu? Duuka buutu. Waa'ee hiikkaa hin ta'in amma meessa si gaafa dura naa deebisi. Duuka buutuu Yesuus Kiristoos jechuun duuka buutuun Yesuus Kiristoos amantiidha. Ani gooftaa amantii jechuun waan itti amanatan tokko miti yaada koo. Yammanuun ani Amantii musliimadha amantiin koo amantii islaamaa kanan gabbaru rabbi tokkicha isa hin nyaanne hin dhugnedha. Ala akkasi nuti. Kanaaf amma iyyuu ati waa'ee immoo nyaataaf amantiin kee dhugaatii amma maali? waa'ee nyaataaf dhugaatiitu hin taane amantiin kee maali jechuun amantii jechuun waan amanatan tokko na baasa na fayyisa na oolcha waaqa kooti jedhanii waan amanatan tokko natti fakkaata hiikni isaa ani Kiristoos Yesuusittin amanaa siin jechaa Jechuun jira. Yesuusittin amana waaqa koo jedhee jechaa waaqni jira. si uume abbo waaqni si uume amantii malee si uume moo siin? Yesuus Kiristoosittin amanaa siin jechaa jira. Liqimsituu maal taate? Musliimatti namanuu Yesuus Kiristoos amantiidha. maalootti namanuu Yesuus Kiristoos mana amantiidha qabbo. mana amantaattan amana miti. Mana yookaan dhaabbata wayii dirjitii wayiittan amana miti. Yesuus Kiristoosittin amanaa siin jedhe. እኔ አሁን ስለ ድርጅት ጠይቄሻለሁ። እኮ akkas jettee አመንቲን maalitti ማሊ ጀናን ኢየሱስ ክርስቶስ ይጀቴ ኢየሱስ ክርስቶስ አመንቲ ደሞይን ጀዴ Yesuus Kiristoos jireenya. ዋይ አመንቲ ሲጋፈደ መሌ ዋይ ጅረኛ ሲጋፈደራን Amantii jechuun maal jechuudha? አላሁ አክበር ጋፊ ዳናን ዴቢሲኒ እሱማ ቤክቱ ሰናናፍ ዴቢሲ አመንቲን ማሊ ጀና ኢየሱስ ክርስቶስ ይጀቴ ኢየሱስ ክርስቶስ አመንቲዳ አመንቲ ቶሳቲ ሞረጋ ቀብዳ Hiika sanaa kenni ati amantii jechuun maal jechuudha? Yeroo siin deebisa amantii masa jedhamu kana maal jechuudhaan siin jechaa jira? Sinibsine amantii jechuun isuma beeknudha. Isuma yeroo kaan iddoo biraatti asitti namni baay'een himachuu saalfatanis iddoo makaanitti peenxee ani ortodoksiidha ani musliima ani islaama iddoo matti jedhamu waama akkasiiti amantiin isuma beeknu sanadha. Na hubattee amantii jechuun waan amanatan tokko miti. Rabbiin gaafa si uume amantii malee si uume isinii jechuun rabbii koo gaafa nama uumu amantiin kun amantii dhugaati kanarra deemi jedhee siif kenna amantii amanuun rabbiin keenya tokkicha gaafa nu uume siinis sumatu ergasiiti rabbumatu qajeelina siif intinaan jennee fi
maatiin irraas dabsaniinaan malee atis islaama taate muslima taate dhalatte anis muslima ta'e namni addunyaa kana guutuu muslima ta'e dhalate rabbii tokkichatu nu uume rabbiin tokkichi kun immoo gaafa nu uume amantii islaama inna diina inda allahi islaam rabbi bukeetti amantiin jaallatamu jedhe rabbi amantiin filatamu islaamummaa waan ta'eef islaamummaa irra deema qur'aana immoo qur'aanul kariimiin kunoo karaa nabiyyi nuuf kenne akkas jedhee rabbiin keenya seeraaf heera guutuudhaan qur'aana isaa nuuf kenne amantii nuti ittiin saalfanne iddoo barbaanne dhaabbannee nuti muslima amantiin koo islaama ofiin jechuu dandeenyu akkasitti rabbiin keenya nuuf kenne siifoo qabbo Fixatteetta? sigaleeraa amma wanta jedhe Miutii qabadhu gaa sitti nima. Yesuus Kiristoos ayyee wanta Islaama mata ta'a. duree alam bahin malee na qabadha Mata duree alam bahine atiyyuu nama baay'isee ma beekudha waa'ee mata duree. Amma akkam seete quraanni kee islaama ta'a yookaan musliima ta'a achiin karaan jannataa siin jechuu danda'a. I don't care waa'ee amantii kee nan ilaallatu. Garuu qabbo waan akkasii no irratti no waliin gallu qabbo wanta namni si gaafate dura deebistee kaateetum kanatti gaaffii deebite nama gaafattu jalqabaana si gaafate waan ta'eef wanta si gaafadheef deebinaaf kenni gabaabaa mamikoo Yesus Kristos amantiidha jette amantiin koo Yesus Kristos jette kanaaf Yesus Kristos amantii isaa isaatti ragaa naaf fidi bakka akkanumadha malee wanti cimu tokkoyyuu hin jiru. Cimu tokkoyyuu hin jiru. Gadi qabeen. Qabbo adaraa Yesus Kristos amantii ta'uu isaatiif ragaa naaf fidi. Qabbo Yesus amantiin qabdu ati adaraa rabbi yookiin hin qabu jedhii yookiin immoo amantii haasa'uun saalfatamu isaa jira laata. okay miutii akka na gootan ta'e hin beekudha. Dhagaamaa jira sagaleen koo elaamee akka gootu tooraan haasa'i. Gaafan fixadhu dubbadhu. Gaafan haasa'u na jala naasa'i. Qabbo Maaliif mata beektaa? duree keessaa Na jala baata taanaan naasa'u. maal fayyadare? Qabbo gaaffiif deebii xiqqoo. Qabbo barsiisaan tokko gaaffii na gaafate taanaan dhimma waa'ee saayinsii irraa na gaafate taanaan waa'ee herregaan dhaqee itti mataanaan anaaf immoo kun immoo gaaffiif deebii hin jedhamu. Kanaafiyyuu waa'ee quraanaa waa'ee islaamummaa dhiisiiti. Yesus Situ Kiristoos jedhee amantii ta'uu bari. isaatiif Situ ragaa jedhee naa bari. kenni. Situ jedhee bari. Amantiin koo ani Fakkeenya sii rabbiin fudhadhee koo sitti meeqa islaama qabbo ta'e naan jedhee musliima godhee na uume. Qabbo situ amantii jechuun qabbo situ amantii jechuun maali jettee naan asii ibsuu barbaadeen malee ani iddoo isaa dhaquu barbaade osoo hin taane ani amantii jechuun maalidha jettee na gaafachuu barbaadde jechuun akkaataan isaa si galchuu danda'u fakkaata gaaffiin koo achumaaniin nuuni amma fakkeenyaaf akkas jennee amanna siif immoo akkamidha amantiin kun jechuu kooti malee mata duree keessaa ba'uu koo miti gaaddisaa miitu godhadhu. Malee qabbo ani mata duree keessaa ba'uu koo osoo hin taane fakkeenyaaf si fudhadhe sitti Lama taanee haasofnu. Tasgabbaa'e kaa tasgabbeessatti Lama taanee barattaan haasofnu. ilmaan wacaa. Caabboo tasgabbaa'e yoo narraa barbaadde gaaffii na gaafatteef deebii yoo barbaadde callisii na dhaggeeffadhu. Yoo si ta'uu baate naan deebinee jedhi. Yoo si deebi'eera ta'e naan beekni deebinee. keessan deebiin Kana achi lama taanee haasofnu. qabbo waa'ee islaamummaa waa'ee quraanaa dhiisiiti. Yesuus Situ jedhe Kiristoos bari. amantii Situ ta'uu jedhe. isaatiif dubbadhu himi. Fidi ragaa. Afaan inni Ana moo situ jedhe Yesuus Kiristoos amantii situ jedhe. jedhe bari musliima godhee na uume islaama godhee na uume kan jedhe si daba. qabbo. Tasgabbaa'u eessaa barattaa sila Naagaluu dide qabbo. Naagaluu dide jennaanan akkaataatti siin ibse malee ani koo waa'ee iddoo isaa dhaquu barbaadee miti. Sumatuyyuu sobdee mata duree keessaa na laaksisuuf jechaan dhuguma siin galleense. Laa wallahi yookiin amantii koo kana maqaa isaa himutti nan saalfadhe jedhi yookiin amantii hin qabu an jedhi karaa gabaabaa kana malee sobdee mata duree irraa na kaasuuf hin yaaliin. Wanta si gaafadhe amantii keessa gaafannaa Yesuus Kiristoos jette. Yesuus Kiristoos amantii ta'uu isaaf ragaa naaf kenni. Akkamitti namni lama haasa'a? Gurran qabdu ati arraba malee. Gurra dhaggeeffatu hin qabdu isin barsiisanii dhaggeeffachuu Gurra qaba gurra wanta nan gaafadheef deebinaaf ta'uutiin dhaggeeffadhuun qaba malee Akkamitti sii deebisu? gurra mata duree biraa keessatti hin fiigan hin qabu. Akkamitti siif deebisu? Ati soon dubbatta ani soon nan dubbadha. Siraata isin barsiisanii?
Kanaafiyyuu Sir'aata arraba jechuun isa dura gabaabsi. kan koo haasa'uu dhiisii waa'ee sir'aataa dhiisi qabboo. Isan si Sir'aataan gaafadheef naa deebi'a. deebisi. Ati yukkoo wanta si gaafadhe dhiistee waan biraa keessa deemuun keeyyuu sirna sir'aata dhabuudha. Wanta si gaafadhe dhiistee kan biraa keessa fiigde. Qabbo. Obboleetti dhaggeeffadhu yoo sin dhageessate afaan Oromoon dhageessate sitti naasaa jira. Waa'ee amantii na gaafatte amantii jechuun maal jechuudhaan siin jedhee amantiin anaaf jechuudha hiikisaa waan amanatan tokko na oolcha du'a garasitti na fayyada jedhanii waaqa godhatanii itti amanuudha akkan beekutti. Qabbo. Kanaafi Qabbo akkamiin jette tooraan haasa'u yoo tooraan haasa'uu dandeessise yoo tooraan haasa'uu gaafii dandeessise isii dhageeffadhu dura namoota tooraan gaafii isii haasa'an dhageeffadhu yoo gaafiin dandeessu. isii dhageeffadhu waashee amma naasii dubbachuu jira akkini isiin jette gaafiin isii amantiin kiyya islaama Lamindin ነው የሚሉት rabbii የምታረገኝ? ta'u akkana naan ነጋፈቴ jee ካቴ dhageeffadhu ሚውቲ waan ማፍና nuti ጎዳት dhageeffadhu amma naasii ነጋፈቴ dubbachaa ካቴ jira ማፍ akkini ሚውቲ isiin jette ነጎት muutii isin goone dhageeffadhu haa Namni ta'u maal miitti taate godhen jiruuti mata duree irraa ba'uuf akkasiin jedhin qabboo haasa'e wajjin. ተዱሪቸ ባየን በርባዳ ማሊፍን ራባ ማልተቹዳ gaafii miciyyoodha dhageeffadhu mee gaafii miciyyoodha akkini isiin jette amantiin kiyya musliima islaamaa isiin jetteeti akka itti islaama taatellee quraana irraa ragaa siif kennitee rabbii tokkana je'ee jettee ragaa siif kennitee amantii isii siimte ati hoo amantiin tee maali? ጉድ አመንቲን ኬ ማሊ isa jedhamuu fi amantii jechuun maa jechuudha isa jedhamu hiikuun dirqama taati beekta. Amma fakkeenyaaf Kanaaf nuti sii fi islaama oyi kanan musliima fixadha nan amantiin keenya fixadha islaama nan nuti musliima fixadha nan ati amantiin fixadhaan kee maaliidha? dhaggeeffadhu kanan fixadha maali yoo fixanne maal rakkoo qabaajo hin barbaadani Ishi mini namoota siniif deebisan kanadhaam rakkinis hin qabdan simmettanii namoota intini karaarraa qabdanii itti wacuu malee dhugaa jiru beekuun barbaadani. Ati nuti musliima irratti na amantii uume aslaama dhageeffadhu irratti mee na uume amantii jette mini isin aslaama irratti si haa uumu musliima irratti si haa uumu inni kun mirga keedha beektaa kan barbaadde waaqessuun garuu ani quraana keettan bulamiti aslaama irratti na uume musliima bar irratti na quraana uume bulu hankee isin hin maali jenne nuti hankee maali nuti warri jette quraana hankoonitti bulu mee machaa nuti jira ani dhageeffadhu duuka buutu yesus kiristoos dhageeffadhu mee dhageeffadhu akkini isin jee atis hankee dhaggeeffadhu. atiitu quraana bula osoo hin taane nuti warri musliimaa warri quraana bullu kun amantiin keenya islaamaa wanni islaama taaneef ammoo rabbiin keenya quraana keenya keessatti boqonnaa 3 lakkoofsa 19 irratti amantiin Allah hin biratti fudhatama qabdu islaamummaa malee hin jirtu islaamummaa qofaa je lakkoofsa 85 irratti islaamummaan alatti amantii barbaade namni hordofe guyyaa qiyaamaa guyyaa dhumaa san isarraa hin fuudhamtu inni warra hongaye warra kasaarerraa jee rabbiin dubbatee jira. Saniifi maal siin jette isiin amantiin kiyya akkanaa siin jettee sitti himte akka quraana bultutti. Ati kiristaana macaafa qulqulluudhaan bulta. Akka macaafa nama macaafa qulqulluudhaan buluutti amantiin kee maali? Macaafni kee amantii tam hordofi siin jee. Tam hordofaa jirtu. Bakka rakkoon qabu bakka na gaafatteetta bakka as ga'a ati akka quraanni keessatti metti yookaan hadiisii keessatti metti lakkoofsa manaa laatteerraa tiksii manaa laatteerraa si ajajee jennaan isa taateef miti. Ati hoo? Ani immoo wangeela koottan bula beekta. Dhaggeeffadhu. Wangeelli kee maal ta'e jeesii Macaafa qulqulluu dhaggeeffadhu. Yeroo naasa'u na jala naasa'in abboleessa. Maal waliin caaltanii si jala haasawutti hin jiru sumaan gaafachaa jira macaafni kee maal ta'e siin jee. Gaaffii keetiif deebii gaafa argatte naa deebi'eeraa jedhi. Naan deebinee jedhi yoon ta'u ta'e. Kana achi namni lama haasa'ee wal dhaggeeffachuu hin danda'u. Ati quraana keet akkasiin jedhee anaaf immoo macaafii koo waan naan jedhee hin qabaata. Kiristaana ta'ii, Islaama ta'ii, Ortodoksii ta'ii, waaqeffataa ta'ii naan jedhee otoo hin taane macaafii koo Yesuus Kiristoositti amani jireenya argatta. Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyootti kan hin amanne immoo harrayyuutti faradamaadha. Isa naan jedhetti hin bulaa. Kanaafiyyuu eenyuun waaqessa eenyudha amantiin koo Yesuus Kiristoos. Bareedaadha. Bareeda. Macaafni kee akkana jaagaa macaafa keetitti yoo deebine. Macaafa koo irraan sitti hima. Qooqa. Macaafa kee keessatti kini jiru Waaqayyoon tokko cuuphaanis takka amantiilleen takka jedha. Amantiin takkittiin sammaan. Yesuus Kiristoositti amanu. Yesuus Kiristoositti amanuun san maqaan Yesuus Kiristoositti amanuun duuka buutuu Yesuus Kiristoos ta'uudha. Duuka buutuu Yesuus Kiristoos ta'uun immoo jireenya bara baraa namaa laata. Waa'ee duuka bu'ummaa sin gaafanne bara.
Maal duukaa kan bu'u barbaadde? Eenyu duukaa iyyuu hin bu'u? Yesus Ergamaa Kristos duukaas hin duuka bu'u, bu'uu Allaa duukaas hin bu'u, dhageeffadhume Muhammad duukaas hin bu'u, Yesus dhageeffadhume Kiristoos duukaan bu'aan siin jechaa jira. Maaliif siin galu? dhageeffadhume Yesus Kristos duuka bu'uuni maqaa Jireenya qabaani. namaa laata? Amma cuuphaan tokko waaqayyoon tokko cuuphaan takka amantiinis Waa'ee takka cuuphaa jama dhiisa. caafne ka'e. Amma waa'ee cuuphaa dhiisi. Waa'ee Yesus Eshi Kiristoosiin amanachuu. ati macaafa meeqaan bulta? Macaafa tokkos haa ta'u lamas haa ta'u Yesus Kiristoosittiin amanaan siin jedhe. Macaafa 66 moo macaafa 80 takkaati moo 74? I don't care about that. So 80 ta'u 90 ta'u ani Yesus Kiristoos duuka buutuu Yesus Kiristoosidha. Eshi Ilma waldaan ati Waaqayyoo. dheetu. Ilma Eshi Waaqayyoo. waldaan Sadan ati waaqa dheetu tokko. chaarchi waldaan ati Bakka. dheetu chaarchi warra ortodoksiiti moo ka warra ortodoksii dhaqan sani moo ka warri pheenxee dhaqan san dheetaati. Inni waan godhuu lafarraati. Inni beektaa insaadha. Inni isa lafarratti ijaaramedha. Inni nan ilaallatu. Anumaa himi Isa dhiisa. anumaa himi chaarchii kam dheeta ishi. Charchi kamiin yoo naqe inni sin ilaallatu. Kiristoos Yesuus isa Na waaqa kanaaf lafa ati kana kanuma uume. Ilma ati Waaqayyoo kanuma isa dheetu. anaaf siif jedhee waaqarraa dhufe. Ila dhaabbata Hayyee amantii ati miti beektaa kan hin lallatu. chaarchuma Dhaabbata dheetu son amantii qofa miti. naa himi qaati. Dhaabbata amantii irraa dhimma hin qabu aniin siin jechaa jira. Dhaabbata amantii miti kan hin lallabu. Yesuus Kiristoos isa jireenya ta'e, isa karaa ta'e, isa dhugaa ta'e, waaqarraa ilmaan namootaaf jedhee isa gatii kaffale, isa abbaasaa wajjin wal qixxee, isatti namanaan, isatti namana. Siifi haati ta'e wal qixaa? Inni waa'ee namaati. Waa'ee waaqayyoo haasaa jirra. Abbaaf ilmi kamii wal Looji- qixaa ta'e? Loojikii sanaan hin deemamu beektaa. Waa'ee haadhaaf ilmoo waa'ee abbaa naamun saayihoon waa'ee jireenyaa, waa'ee Kiristoos, waa'ee isa du'a gara siyaasaa jirra. Eshi Kiristoosii fi Yesuusii fi abbaan isaa wal qixaa? Awo, tokkodha. Nye? Ee, Wal qixaa? eeyyee. Eshi wangeela Yohaannis boqonnaa 12:28 irratti abbaan na caala'oo jedhe Yesuus. Kanumaa gaaffiin keessan xiqsiima tokko kan lamadha. Keessumaan luqqistanii Ati hiikkattanii gaafuma deebisa kana ta'usi dhabadha. abbaan na caalaa jedhe Yesuus ishii akkamiya? Inni dhaggeeffadhu. Macaafa qulqulluu Eshi. keessaatii miti kan na gaafattu Yohaannis 12 kan na gaafatu Eh, jechuudha. eh, Yesuus Kiristoos kudha kana afur baruuf digdami jechuudha. saddeet digdami Ati sagal. kana baruufi ati kana baruufi seenaa Yesuus Kiristoos ittiin lafa kanarra dhufe baakgiraawundi isaa achi deebite Yesuus Kiristoos kaayyoonni lafa kanarra dhufeef baruun dirqama sitti taati. Ani Zim gaafii jettee si gaafadde xiqsii tokkoo fi ani waanumaan macaafarraa si gaafadde qofa naa deebisi. sirriidha. Eega Yesuusii fi Macaafarra abbaan jira. wal qixa ta'e Macaafarra jira. maaliif Macaafarra na jira. caala Sikaadaan jiru. jedhee Yesuus? Sikaadaan jiru. Macaafarra jira. Ishi Xiqsii kana ishi. yookaan toora tokkoon kana ati hiikuu fi akka macaafa qulqulluutti Yesuus Kiristoos maalii fi akka biyya lafaarra dhufe kaayyoo Yesuus Kiristoos waaqarraa dhufeef garaa namaa keessa bulee ba'eef sana beekuun dirqama sitti taati jippili. Xiqsii kana na Maaliif gaafachuuf dhufe? yookaan kana Maaliif hubachuuf dhufe? dhugaa Suma beekuu jalaan barbaadda deema. yoo ta'e Ishi suma jala deemna meerra suma jala an suma jalaan dhugaa deema. Ishi maaliif dhufe? dhugaa beekuu qabda yoo ta'e dhugaa beekuu barbaadda yoo ta'e Ishi kaayyoo dhugaan Yesuus beeka maaliif Kiristoos dhufe? Ishi waaqarraa dhufeef kaayyoo Yesuus Kiristoos ishi biyya maaliif lafaatti dhufe? ergameef ergama Yesuus Maaliif Kiristoos dhufe? yoo barteetu nuuf taas. Maaliif dhufe? Maaliif dhufe ishi? Yesuus Kiristoos Hmm. cubbuu ilmaan namootaa baachuudhaaf dhufe. Yesuus Kiristoos anaaf siin du'a jalaa baasee jireenyatti gashuudhaaf dhufe. Yesuus Kiristoos du'a oolchuudhaaf dhufe. Akkuma macaafi qulqulluun jedhu tokkicha Eessatti ilma isaa mee dabarsee mee biyya lafaa kana mee fayyisuuf dhufe. eessatti Du'a karaa addaam nutti dhageeffadha. dhufe jireenyatti nu Waansi gashuudhaaf. waa Kana beekta. ishi na dhagee gurra tokko na dhageeffadhu akkana jedha. Eessatti Yesuus an cubbuu ilma namaatiif hin dhufe jee dubbate. Kanan beektu ati Hin beeku eessatti dubbate macaafa keessa. sii dubbisu Naa dubbisime. Bakkumatti Yesuus Kiristoos an cubbuu ilma namaatiif hin dhufe jee. Maayikiin qabatanii qottu. Hin barbaadin hin jiru. Waggaa meeqa barbaannee dhabne. barbaaduutu hin taane tooraan obsaan na dhaga'i bilbiluma tokko waan hin fayyadamuuf kanaaf miyuutii godhee sii deebisa rakkoon hin jiru. Teksii natti hime inni hin qaba siif baasa kitaaba biraa qaba. Hmm?
qabbo na bira ni jira naa jennaan siif baasuu danda'a. Qabbo Yohaannis boqonnaa sadi lakkoofsa 16 barbaadaa jirta akkasitti tokkicha ilma isaa hamma jaalatutti biyya lafaatiif dabarsee kenne kan jedhu. Qabboo qabbishaa qabbukaa kootu hin cannaqaminii kootu. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالوا غرغارة غرغارة أبا جالي غرغارة ما فرصتن. Hin barbaada jettee kutte gaas deebii ifin cinqinii hin rakkatinii bakka irra sii dabarree. Yesuus Kiristoosuu macaafa keessatti waan isin namaaf dhiiftan Waaqayyo isiniif hin dhiisa jaa siif dhiifne irra sii tarree kottu. Waaqayyo nuuf haa dhiisu. Qabbo ishii hangasuu nama biraa dubbisna. Iyyaasu نرجع تودين سوق Iyyaasu كبرى. Iyyaasu bade Iyyaasu qabbo gaafumaan si gaafadhen na jalaa milii teeteksii naa barbaadu. Yaa Waaqayyo gargaari. waaqayyo eessaa galgalgaara sila hallelujyaa jettee fiddi mokkama. Mee karuma baaftee waa baaftu mee yoonuma baafte. Raajonnuu dadhabanii tiniin ofirraa dhufanii shahaadaa qabatan yaboo. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Iyyaasu Iyyasuus Abeet. Iyyasuus yaati. Yesuus jiraadha obboleessa seeraan dubbisi. Eeysa jira. Eeysa jira. Mootummaa isaa keesseera. Eeysa masaraa mootummaa moo? Masaraa jira. Mee kanatiis yaaman gaafisi gaafachuus seenee boo danda'amaa? Yookiin ani amantii hin qabu jedhi. Amantii akka hin qabne ifoomsiitii baay'ee nuti. Jala taa'ee dhaggeeffadhu waa'ee amantii. ማን ነው እምቢ ያለክ? ሰላማችሁ ይብዛ። ገስት እሱ ላክና የኮሜንት ጀግና ነው። ፈራሻ እሱን ተይው። ኮሜንት ላይ በጣም ጀግና ሰው ነው እሱ። እምቢ ያላችሁ ግን እኮ እዚህ ላይ ይላል። ገባ። ማን ነው እምቢ ያለክ? ናግባና እናወራለን። አካውንቱን ፕራይቬት አድርጎ ሰው እንዳያስገባ ያደርጋል። ከዛም ኮሜንት ላይ የፈለገውን ነገር እንትን ጽፎ ይሄዳል። ከቻልክ በኮሜንት ተውና እዚህ ላይ ግባ። አይ ትላንትና ያወራን ነገር የለንም፣ አልጨረስንም። ሳንጨርስ እኮ ነው ያመለጥከው። ና ተመለስ።
በጭራሽ እሱ ምንም ስጠይቅ ምንም ትላንትና ነገር Faraashaan መልስ rabsaa የለውም እሱ። jirtanii. ትላንት ያወራን ነገር የለንም። ሳንጨርስ Nuun ነው rabsaa የወጣኸው። jirtanii ijoollee. ና ግባና እንጨርስ። Jaalleedhaa fi faraashaan nuun rabsaa jirtan moo? አይ አማ መቃ ኬessa hin dhagayinitti naguma jirtu. Lallabadhaa meerra. Qabboon kun akkami laata? ቀቦ Qabboo Yesuus. Qabboo. ቀቦ ዱበዱ Qabboo sagaleen kun nagaamu. jira kan kee jira jaalleesuma dubbachaa hin jiru. Hafuuraan malee namaan galu dafee namaan naqu sagalee kootu kanaafi. Narraa isa cimaa dhaadhiiseeti. Qabboo. Hafuurri kun yeroo Dubartii sirraa isaanii rukutu fa'a maayikii fi irraa kan. dubartii isaanii fa'a ol galfadhaa dubartii fa'a yoo as jala jiraatte itti ergaa. Warri dhiiraa iyyuu baay'een deemanii warri isaanii durbaa waan uumaa deemsanii. Dubraa irra wayyaa warra jarraa.